Waraanni bilisummaa Oromoo Waboo fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa Tanzaaniyaatti marii nagaa gaggeessaa jiraachuu maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban BBC'f mirkaneessan. Marii nagaa kun guyyoota muraasa darbirraa kaasee gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, ammattis hooggantoota waraana qaamolee lachuu kan irratti argamanidha jedha maddi keessoo BBC'tti himan kun. Marii marsa lammaffaa mootummaa federaalaa fi Waboo gidduutti magaalaa guddoo Tanzaaniyaa Dar es Salaam keessatti gaggeeffamu kan irratti gama Wabootiin ajajaa waliigalaa Waboo Kumsaa Dirribii Jalmarroon argamuu barameera. Jalmarroon qaamolee haala marichaaf haala mijeessina Oromiyaa lixaa Dambidolloo irraa xiyyaaraan gara bakka mariitti gaggeeffame. Marii nagaa Waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ji'a dura ifatti gaggeeffame ture. IGAD gamtoominaa misooma biyyoota Afrikaa bahaa adda durummaa bakka Ameerikaa, Noorweey fi Keeniyaatti jiranitti haala mijeessaa turuun isaa ni yaadatama. BBC mirkaneeffachuu baatus marii miilanaa kanas IGAD gahee isaa kan itti fufee bahachaa jira jedhamee amanama. Kanaan dura mariin nagaa Eebila 2023 gara dhumaarra kaasee Tansaaniyaa Oddola Zanzibar rizoortii Imerlaanditti gaggeeffameen wal dhibdeen jiru karaa nagaan furuu akka danda'amuu fi qaamoleen lamaan maricha itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti waliigalteerra gahuun xumuruu isaanii ni yaadatama. Yeroo sanatti qaamoleen lamaan marii dabalataa akka barbaachisu seeranis yoomii fi eessatti gaggeeffama kan jedhu garuu hin ibsine ture. Marii jalqaba sanaan haala gaariin gaggeeffamaa kan turee fi wal hubannaan jiraachuu keessaniin dhimmoota tokko irratti sadarkaa marii jalqabaa kanarratti waliigalteerra hin gahamin hafuu ibsi qaamoleen lamaan baasen addeessera. Garuu dhimmoota kam irratti wal ta'uun kam irratti ammoo wal dhaban kan jedhu bal'inaan ibsamin tureera. Maddeen BBC akka himanitti Tansaaniyaatti boodas mariin alediilee gareewwan lamaan jidduutti taasifamaa tureera. Haa ta'u malee waa'ee mariitti banaa irratti gama mootummaa Itoophiyaatiin ta'ee Waboo irraa hanga ammaatti ifatti kan jedhame hin jiru. BBC yaalii odeeffannoo dabalataa argachuu taasisee ammatti hin milkoofne. Waaqa nagaa buusuuti. Nageenyi waan hunda.